عليكم ورحمة الله وبركاته. جبادات الشير قد فيديو كان هنديكيتو شيرنا فقولي ما تدورين كو هرا إما ججبلو دا دوكي را خافنا أمتا اتمنا عند الدكان أغهي نمني قلبي واهبتو رغاتاتي يوكا رغات التباتو شيرنا فقودا بي ummata Oromoo erga deebineetti himne dadhabne har'a keessattuu durarratti waahii ijoollee yeroo baay'ee itti nima beeyta erga deddeebi'ee dubbadha beeytu dagaagemme ijoollee biltsiginnaa deeggartu kana hamilee isiin ittiin waa dubbattu kana na dhibanne بتلاقي دبرتو تفانتي كيستي أكادكتي تورين رتي تابته دودلتي ترانا ما تابته غافسي نفتي حيوتا في أستاذو تكن كينيا كان أكرايا بما جارتي هملي كمين هملي كمين واهي رايا أبا ما جادو بجوداف أي جو ليفل تجنا أن كان هافنين بيل دوتا ورا هروتا وجنين بيل ده تقطنا كاني وجن جراتو هرين اللي وجن جراتو يعني جو ليفل تجنا كان وجن والله يو انتني مورا حروني كيسو اولتي نكن حروني وجنين جراتون جالت جو لبل تغنا ديغرت هندسي امتا جو واكا غرا بوتين نم عرب سوف كي قمالي مالي فكا كيكتو مي ربي رسولي اتي حملي كمين نم استنياهن غدن طوري اكا دكتور ابي جتي غافي سي رايا ابا مچا نم امتي وغا ميقاف هنگا يو ناتي سغليسا امتا اوروموتيف نشيدادان هنگا يو ناتي دو umman keessattuu dubartoota faantii keessatti xuriin irra dhaabbatee abdii kutatte bakka arraba qofettiidhaaf gaafa xuriin irra dhaabbatee abdii kutattu sheekiidhan jettu qeesiidhan jedhu nama oromoodhaaf kabajan jettu bakka isin duruunfatteetuma bakka aboo abiyyi gugguufitti shak si goggodhe moo warri amma gadi baate kan dhiiraan hin dhimneeyyo dhiironni silaayyuu dayyuusa jarri aabidal buxuun batalay warra suuda arabiyaa kana انتني كان كيسة تيسي جولي بلتقنا دوبرتو تمام قدو ورا إراهم بريني وان جري ببري سيتو مال سيتو بوستين جرا نشيدان نفو برا اترفوتي أمبولانسي مالتي جتي واي أمبولانسي سنة نمني توكو غافا نمني بايه وان توكو بوستي قد يوكين اودي فنو دوغنغوراتين گده توكو نمني دوغنغور سي itti ergee jennaan waan sagalee qabuuf wanta kana ummataan ga'uudhaaf maxxanse erga wanti sun qulqulleeffatamee lakkee ambulaansiin ammaaf achi dhayxe hin jiru jedhamee poostii sana kaase maaltu isin xulxul gochisiisa warri bilxiginnaa kun isa ammoo isin warra soddaa keessan ilmaan minilikii achi kan du'a jawaar gammadu du'a baqqalaa garbaa akka waan intiniitti eeggataa jiru isiniif hin milkaa'u ummata rabbiin abaaree jechuudha of wallaalchisee nama istinya amantii ofii morme nama abbaa ofii morme saba ofii mormeef jecha hayyuu kan kee gaafa mana nama akka raayyaa abbaa macaarratti poostii qeequmsaa ustaazni keenya maaloodha sheekichi maali amma isinii wajjin kee batalee ijoollee ganda tokko qofittiidha xurii bicha wanti amma as baate akka waan nama takkaa takkitti hudduu dhiqattee beeytu ummata takkaa takkitti gaafa xuriin itti dhufellee gaafa pireediinsi itti dhufellee faantii jijjiirrachuu hin beeknetu gabbaatee waa'ee siyaasaatiif jecha hayyoota akka raayyaa abbaa macaarratti afaan banti. Andhaamsin ijoollee warra wallaaltota dhadhamaatota kanaaf dhaamu dura akkaataa gaafa pireediinsirraa dhufe ofirraa dhiqattu bari yaa xurii. Isin beekna bar hunda keessanuyyuu warra paawodariidhaan maaliin of sossobee har'a akka nama xiinxalaa siyaasaa ta'uudhaaf biltsiginnaa maa mormee qofaaf raayyaa abbaa macaarratti afaan banu hunda keessanuyyuu likkiin isin galcha. maqaa ganda keenyaa waan mataa afaan keessan qaba baay'ee beekna namni bakka biltsiginnaa yoo morme kabajatirraa fuudhama raayyaa abbaa macaa nama ati afaan keetii waamtu maal abbaa keetiitiif raayyaa abbaa macaa waamtee poostii kan kee jalatti ati dullattiin xuriin sirraa dhaabbate afaan bante arrabsite yebo of kabaji ati wallaaltuu siin jenna dayyuusa of hin beekne biltsiginnaa bakka si buufate ta'ee biltsiginnaa naaqee jedhee damooza wayi qacaraaraaf ta'e maasa dhiiftee hamma arabaa hin niqinne najas waa mootummaan damooza wayi hin kaffalle
namichuma takkaa isinyaa godhatee hin beekne akka waan fiqriidhaan gaddeebisee caqcaqqitti godhee wayii bakka biltsiginnaa yoo qeeqan namuma intinii wayii qeeqatti fakkaate kaaboo an kanaafan warri biltsiginnaa yoo abbaa jaraa gaddeebisee laa shikaala hedduutti akkana godhe lakkii biltsiginnaan keenya badii abbaan keenya balleesse seera kabachiisuuf malee jetti malee dhugaan hin galuuf ummata jaama akka gaarii fuulduratti akkana jedhe duruunfatee tuma gizee tokko deemu malee maaliif akka haasa'u maaliif akka xiinxalu hin beekne hoolota bichaa walitti dacha'e dheessanitti maan hoolota bichaa walitti dacha'e achi keessa ta'a. Batalee ummata ganda tokko qofitti maaltu maraachaadhaan biltsiginnaan qeeqamee waan kana raayyaan abbaa macaa waan barbaade poostii godhu peejii isaa irratti dogongoraan poostii taasise kaaseemi maaltu haddii kana afaan isin bansiisuu isin geesseedha mana yaa ummata najas baalagee ummata baalagee kan akkana amma argaa warrumti biltsiginnaa keessa teessanii wucuusii kabaja qabdanu jabaadhaa keessaa baa ummata hooleeyyii kana walitti gadhiisaatii walumaan hamaraatanu ummata hooleeyyiin kun walumatti dacha'ee biltsiginnaadhaa jara yoonii maanyaa wajjinii nama arrabsa afaan banaa haa oolu warri bicuu beekumsa qabdanuu fi yaada bibilchaataa qabdanu keessaa baha argitaniitu waan isin kabajnii isiin ustaazota keenya raayyaa abbaa macaa nama afaan qofittiidhaan feesbuukii irratti qabsaa'e miti nama oromoodhaaf aarsaa guddaa kaffalee hanga lubbuutti of wareegee hidhatee lolaa ture. Har'aa afaan kan kee bantee biltsiginnaa yookiin poostii kana godheedhaaf jecha qeequu barbaadde jechuudha. Najas. Ummata najasaa akkanaati barra kan na dhiboon najasaa. Haadhoon jaraa najasa. Inni liivii bahee afaan banee nama qeequ haadhoon jaraa huummoon najasa. Isiin jala deemtee poostii adda addaa footee qeeqxu najasa. Maal kun ummanni najasni rabbiif rasuuliyaati maaltu fidee Oromiyaa keessatti walitti guure sil. Eessaa nutti dhuftanii nutti dachaatan isin. Ka'ee tabbaachuun himattaachuun Oromoon bar ummata xurii akkana nama qeequuf nama arrabsuudhaaf hayyuu ofii hin kabajine beekaa ofii hin kabajine akkana hin dhalchine warra nu keessatti ergasii dhufanii wal horan maqaa jaraa dha'uun barbaachisu obbeekani jarre nuuyyu warra dhufanii nu keessatti wal horantu nu rakkisan Oromoon takkaa takkitti hayyuusaa hin tiniin jedhu najas. Siyaasaaf jecha biltsiginnaadhaaf jecha harmee isaa yoo abiyyi fuuldura isaatti federaala itti ajajee harmee isaa caq gochisiise lakkii boo federaalonni bar suusii waan qabanuuf malee biltsiginnaan badii hin qabu harmee isaa otuu biltsiginnaan fuuldura jaraatti ciibsitee caq goote lakkii wallaahi biltsiginnaan badii hin qabu seera kabachiisuufi biltsiginnaan badii hin qabu abichuun keenya badii hin qabu. Seera kabachiisuudhaaf iyyuu akkasitti federaalatti ajajee harmee kan keenya caq nu gochisiise warra akkas jedhuudhaan warri amma gabbahee akka namaatti dubbatu irraa dhaabbadhaa deddanu isinitti nimna. Batalee gurbaa hoolaa kaabbuttaa jettanuun sana rabbii rasuulii jedhaati warri intini jettan kun adabatti hin gootanu. Kaabbuttaa jedhan sun nama ta'eetuma akkamitti gabbahee dubbata gurbaa dhalaadhaaf jecha ijoollee biltsiginnaa gowwoomsite miiseenjariidhaan lubbuu kiyya. Maalo viidiyoo akkan of goggodhanaa ergi jennaan dhiira gowwaa akkanaatu iyyuu waa'ee raayyaa abbaa macaa nama viidiyoo of waraabee dhalaatti ergee miiseenjaraan suuraa kaafame suuraan isaa feesbuukii irra fiffiigu nama akkasiitu waa'ee raayyaa abbaa macaa nashiidaan akkana hidhee dubbata kaabbuttaa hin beektan miti hundi keessan gowwaa waa tokko hin beekan a'uudhu billaahi minash shaytaan an wanti naamuuf kaabbuttaa keenyaa seeggaa kan kee itti muddiyatti miisenjariidhaan dhalaadhaaf viidiyoo dadawwaliiti seeggaa irraa rurrukuti ijoolleen biltsiginnaa kanuma beeku hundi jaraa seeggaa si wajjin rukutuu malee waa'ee hayyoota Oromoo dubbachuu hin danda'an dhugaan siin jira ati hojiin kan kee miisenjaraan itti dadawwaliiti warra manguddoo xuriin irraa dhaabbate abdii kutatee bakka nama arrabsuu qofaaf taa'u miisenjaraan dawwalee fi wayii biltsigee kiyya maaroo kiyya jedhee uffatarraa yaasii seeggaa kan kee itti muddi. Sirraan bareedu siyaasni malaaxaa waan dubbatu hin beeknetu gabbahee raayyaa abbaa macaa qeeqa kan na dhiboon. Ajaa'iba bara. Ajaa'iba bara yaa ummata biltsiginnaa kanaa of hin beekne. Asirratti ammas wanti dubbachuu barbaadu kan waa'ee dhimma yeroon tolaa irratti barreeffamu tokko ni barreesse. Wanti inni barreesse sun
haddii kana ajandaa godhatamee irratti afaan banamuu qabu kan yeroon tolaa qeesonnis sheekonnis yeroo kanatti ta'anii quraana qofittii qaala jechuu qofittiin bu'aa hin qabu. Gadi bahaatti saba keessaniif sagalee ta'a jedhe barreeffama isaati. Waa'ee kaanii miidiyaa irraas yeroo kana hin dhageenye. Araboonnis faranjoonnis dhuguma nutti himuu danda'u. Hin beeknas ofii keenya. Garuu isin teessanii warri sheekota ofiin jedhaa, qeesota ofiin jedhaa, paastaroota ofiin jedhaa. Hayyoota Oromoo hidhamanii jiran sagalee ta'uu diddanii waa'ee qaala yookiin waa'ee dhuma geetaan dazziyaalee jechuu qofittii irratti xiyyeeffatan gabbaa dubbadhaa yoo sabni jiraate. Yoo namni jiraate amantiin ati har'a qaala jettu jiraata jechuudhaaf dubbate otuma immoo miira keessa galee waan barbaade dubbate isin har'a ajandaa godhatanii feesbuukii irratti poostii isaa fuutanii asiif achi hin fiigina gorsa kooti. Ani akka mataa kootiitti poostiin isaa dhibbatti sirrii. Yeroo kana teessee yeroo hayyoonni Oromoo dhumutti yeroo Oromoon rakkoo hamaa kana keessa jirutti teessee waa'ee intinii qofittii nutti himuun kan kee bu'aan qabu. Sheekotas ta'e qeesotas waa'ee saba keetii irratti xiyyeeffadhu dubbadhu dhiibbaan sirratti godhamuun kanaaf. Sitti himna nuti. Sheekota maal? Sheekota tuquuniif qeessota tuquun maaltu amantii tuquudhaan walitti jennaan baay'een keessan poostii sana iskiriinshoot gootanii fuutanii wayii akkana jedhee qilee haseenuu sinuma Oromummaa arrabarraa qabdu warra akkasii warra miira namaallee otuma namni dogongoree ajandaa godhatee feesbuukii irra fudhatee fiigu kanaatu amma jara isinii wajjiniinis zeeroodha isin. Abbaan barbaade sheekii qeequu miti mataan gad deebisee qeequ. Sheekii qeeqa qabne malee amantiin hin qeeqamne namatu qeeqamne sheekota qeesota paastaroota qeequun dirqama. Hamma Oromoo ta'anitti saba isaaniitiif dirqama sagalee ta'uu qabu. Dhugaan jirtu kanum ajandaa godhatanii isin hamilee nama cabsuuf xoxobbee maaloo jettanii gurbaa hamilee cabsuudhaaf gaafa isin dubbattan isin hin arga. Gurbaan warra baratee gurguddaa isin jettanii waggaa 15 feesbuuk irra taa'erra gurbaadhuma isin amma xobbee jettanii dogongora yookiin qeequmsanni kana qeeqe kun dogongoraa miti dhibbatti yaada isaan deeggaraan sirrii gabbayii dubbadhu sheekiin qeesiin kan kee teessee qaala maaloo jedhaan oolini akkasi dhugaasitti himna yeroo qaba yeroo ummanni tas gabbaahee waa barachuudhaaf sammuunsaa eeyyamaa ta'ee teessee qaala jetta malee otuu ummanni rakkoo keessa jiru dhumu teessee qaala Yesuus geetaanoo maaloo kan kee barsiisuu kee itti deebita ummanni dura haa tas gabbaa'u sabni kun dhumaa jira gabbayii sagalee ta'e hanga itti jette dhageettii qabaatte dhugaa jirtu sitti hime maaltu iyyuu as gadi baasee kee maaloo jettanii afaan bantanus ragaa jedha obsa qabaadha gurbaan dogongora tokko hin barreessin hundumatti maa jira doktorota warra yeroo kanatti waa'ee mudhii gadii qofittii irratti xiyyeeffatanii dubbattanus yoo dandeessan saba keessan kanaaf waan bu'aa qabu barreessaa waa'ee Oromoo irratti xiyyeeffadhaa waa'ee muxxee waa'ee qaama saalaa zaafunaan dhiqachuu irratti itti deebina doktoronnis hunduma keessan irratti barreesse gurbaan doktorota ofiin jedhaa qaamni saalaa shamarranii yoo zaabunaadhaan dhiqame mukaan goroggorame waan akkasii kana dhiisa ammaaf saatii kana doktoronni kamuyyuu warri doktorota ofiin jedhaa yeroo kana ummata ajandaa biraa keessa galchuudhaaf otuu ummanni miiraan waa'ee saba isaatiif miidhamaa jiru waa'ee qaama saalaa yoo saabunaan maal ta'an yoo saamunaan akkana godhanii dhiisi barreessi waa'ee rakkoo Oromoo yoo immoo biyya keessa teessee waan akkanaa barreessuun si sodaachisa ta'e rakkoo saba keetii dubbachuun siyaasatti galii miti callisii ilaali waa'ee ajandaa hin taane hin bobbocin ijoollee afaan Oromootiin hin barreessin qaama saalaa akkana godhi kanarraa dhaabbadhaa doktoronnis sheekonnis qeesonnis paastaroonnis gurbaan kaleessa barreeffama isaa warri feesbuukii irra fuutanii akka qeequmsaatti albaatanu ofii keessaniifuu zeeroodha zeeroo an sheekii miti kan jala deemu quraanaaf hadiisa an ofii kootiyyuu yeroo kanatti nama biraayyuu hin barsiisa namni warreen beeknes yeroo kana rakkoo addii kanaati teessee qaala jedhaa ooltuu hin qabu kanumti hin beekneeyyuu haalatti baratu mijataadha kanaafuu dhageettii qabda sheekiidha qeesiidha paastariidha waan taateef saba keetiif sagalee ta'ii jedhamte malee warri immoo jala deemtee cabcaabiin akkamitti akkana jedha min ayinat ummata rukutamaa kanas girrisaanis gidee tokko waa hin biyyaa dubar cal jedheetuma amantii koo lubbuu kiyya caala siyaasa kee fudhuu qileetti seeni amantiin kee ka lubbuu kee sii caalu harra hubatta amantiin koo gaafuma nama jawaariif halkanii guyyaa hayyoota Oromootiif barreeffama otuu hin jedhin sagalee ta'u kana
Otuma inni dogongoree haddii kana miidiyaa irra barreeffama isaa fudhatanii wayyoo maal kun badhaa amantii kan keessan jaallattu amantii jedhu yoo lubbuun sabni kun jiraate yoo lubbuun jiraatte yoo nagaadhaan biyyi jiraatte amantii kan kee qabachiifatta dura ofii keetiif haqa kan kee falmattee of kabachiiste kaateeti kan itti amantii kan kee falmatte dhugaa jiru sitti himna dura akka sabaatti kabajamtee lubbuun jiraachuu yoo dandeesse amantii keetiif dubbatta warri paastariis warri qeesiis warri sheekiis dhugaan jirtu kanuma fudhaa malee miti afaan banuu qofaa wali ta'u hin jiru gurbaa keenya irraa nuuf bu'aa nuti haqarra deemna bar otuma ta'e immoo wanti baay'ee na kolfisiisu koomentii sana jalatti ijoollee muslima ofiin jettu qofittiidha kan afaan bantu maali achi keessatti muslima qofittii qeeqame otuma qeequmsa ta'e maaltu ijoollee muslimaa qofittii badaa kana qooqamtanii duutan amantii keessanii pa yenee sheekochi yenee waxawwaochi ijoollee waahii yesuusis dubbatame waahii sheekis waahiin qeesis dubbatame ijoollee keenya immoo maaltu umpur isaan godhaadha bar badaa kana wayide haqa rabbii eeggattanii haqaan qabsaa jirtu haqaan jiraataattu yenee qawxochi pa nama qeequudhaaf amantii keessaniif lubbuu keessan kennitu namni bicuusii waa qeeqeera adda daawaa gochuu jalqabdu hundi keessanu waan itti jirtu of hin beektu bar ummata galgala viidiyoo kooliidhaan rafiitii dhalaa dhawwaa bultutu gabbaate miidiyaa irratti amantii kan kootiif lubbuu koon kenna maal jettee afaan bantii tokko sabdee gurbaan mootuma dogongoree keessaan nayxee dogongorte yaada akkanaan barreessi miira keessa galteeti obboleessoo jedhanii keessaan miiseenjeraan itti barreessuudha moo poostii sana fudhatanii annaadhaan booda na qabaa na gadhiisaa wayyoo paastarii kootu na jalaa tuqame sheekii kan kootu na jalaa qeeqame way ajaa'iba bar ummata qeequudhaaf malee maaliif akka qeequun beekne kanaatii wajjiniin jiraachuun baay'ee tokko nama dhibaan በጣም ይገርመኛል ይገርመኛል አጨብ على ابو شكلك عشان التمنى درا ساعتي قبا ساعتين وري دكتوراتس وري ماليتس ساعتي اتوان اكا دابو خنا وانا كمالي بريسة نورا اوفيغا سبا كيسانيف بريفما بؤاك او بريسا وان تقما اورموراتي هجدا واي دابو بودت ديبنا دابو يو كان نتو بربانو يو لبون جراني واي كاني ديسا اما واي دابو كيسان اكنا كنا كان يو نغا قباني سمون كينيا واي دابو راسي تييفتي واي دابو كان هوردوفنا مالي دعاء اجيفما اورمودا دمو دابون يوني افامينو جلتاي qulqulleessuu dhiisiti harkaan tuqaan jiru dhugaa sirriitti himna yaa doktorota keenya irraa nuuf hindineedha dhugaan isin jedha waahii kana irraa xiqqeessaa irra deddeebitanii yeroo kanatti akkam namni waahii daabboo qofitti irratti xiyyeeffate akkasii doktor Abduseen keessan dhugaa malee soba dubbachuun jaallatu galatooma warri sheer gootan sheer godhaatii addunyaa miila tokkoon dhaabaa baxabbaxaa nagaan naaf tura imma chaachu